Beeksisa guddifachaa daa'ima fiigeen quufne umriin 45 dhaabbanni keenya guddifachaaf dhiyeessee jira. Namoonni guddifachuuf murteessan ulaagaan isaa tokko meeshaa tapha ijoolleef ta'u kan tooyi kaarii bituu danda'u, 2 kan paarkii babbareedaa geesse taphachiisuu danda'u, 3 kan kaameeraa bitatee manaa qabuu fi mucaa kana yeroodhaa gara yerootti suura kaasaa guddisu. Namoonni ulaagaa armaan olii guutan iskoortii fi paaspoortii keessan qabachuun biiroo Muumicha Ministeeraa Itoophiyaa kan 4 kiilootti argamuun mucaa kana fudhattanii guddifachuu dandeessu. Akeekkachiisa gaafa guddifachuuf murteessitanii fudhattan abjuun taanetti maakan guddisne sukkaaraa bichisiisuufis suuqiitti akkan ergine hadaraa isiniin jenna. Bakka ijoolleen biroon qaqqabnetti guddisaa. Daa'imman biroos hedduu qabna. Yoo dabalataan guddifachuuf barbaadan nu qunnamaa. Biiroo Muumicha Ministeeraa fi koree walqixxeessaa yaadaa fi umrii Itoophiyaa. Kaayyoon keenya masaraa mootummaa fi ministeerota daa'imman irraa bilisa gochuudha.